سنودتنا بلتي أتكلمنا بما أبكيدتنا للايلنا للايلنا أتكلمنا للايلنا أتكلمنا للايلنا كمترب دامرو كذاك كاتلو أنتني يتعدك درس لا تلو سلازي نفسي أنتنا ليش أنا لديت في تهين سلدي وانا ودوما نفسي نفسي أنتنا ليش نفسي أنتنا ليش نفسي أنتنا ليش نفسي أنتنا ليش يسوع أنتنا نفسي لكما ونتنيا ودات ينرد عمان يلام تمنو أيون لاني متنيا قدو ليلا يلاتني ولا ودوما نفسي أنتنا نفسي أنتنا نفسي أنتنا نفسي أنتنا كانت غار مهونو نفسي بينا مرتها وانا ودوما نمتنافي تفادر كهالو من مساتني نفسي ودعتا نكريوس كزو من دنيا سكتا وانا ودوها من نمسنافي نفسي أنتنا نفسي أنتنا نفسي أنتنا نفسي أنتنا ayyaanni waaqayyo gooftaa inni dhumaaf daarii hin qabne haala hundumaa keessa qaxxaamuree haala nu keessa jirru hundumaa irratti mo'ee nu hunda keenyaaf haa ta'u ijoolleen waaqayyoo gama sarara irraa yookiis onlaayinii irratti kan gooftaa waaqessitan addumaanii galateeffannaa holdaa gama onlaayinii irraan
tokkummoftee Waaqayyoon walii wajjiniin waaqessaa hojii Waaqayyoo hojjettu Maraanaataa Yesuus keessatti kan argamtan nagaan Waaqayyoo daddabalee isiniif haa ta'u. Hojii Waaqayyoo waldaa kana keessatti hojjete ajaa'ibsiifachuudhaaf kan dhuftan dabaltanii hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf carraan kan isin qaqqabe keessummoonnis tajaajiltoonni waldichaa guutummaan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baga dhuftanii baga hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf carraa argattanii hojii abbaa keessanii baga hojjettan Waaqayyoo ayyaana kana caalu hunda keessaniif haa dabalu. Warri Waaqayyoo harkaa ayyaana argattaniin faarfannaa hojjettanii ergaan Waaqayyoo isin keessa kaa'ee dhaloota bira akka ga'uuf lubbuu tokkollee maan fayyisin nama tokkollee maa gara gooftaatti hin butin gatii barbaachisu hundumaa baasuudhaan carraa kanaan kan geessan dachaa eebbifamaa eebbi keessan baay'atu tajaajilli keessan ija godhatee laga haca'u hafee jiraatu jedhaan obboleessa keessan Eebbaa Abarraatii Waaqayyoon isa guddaa wajjin galateeffannaa guyyaa kaleessaa sagalee Waaqayyoon wajjiniin ilaaluu jalqabnee jirra. Dubbii Waaqayyoo hin dhuma miti akka mata duree itti godhannuuf akka karoora itti baafannetti keessaatii hamma tokko dubbanna malee galaanni waraabame hin dhumu. Tarii daakamee ce'uu danda'a. Tarii bidiruudhaan qaxxaamuruun hin danda'ama. Haa ta'u malee waraabame hin dhumu. Kanaaf dubbii Waaqayyoo immoo galaana caalaa bal'aadha. Kanaaf isa hammanni hafuurri Waaqayyoo nuu qodeef yeroon keenya nu fayyame duwwaa walii wajjin ilaallachuu kooti. Gooftaan eebbifamuu lubbuun koo si yaaddii isa malee jettee akkuma borofni burqaa bishaanii aduu akkasuma lubbuun koo si yaaddii faarfannaa jedhu faarfannaa obboleessa keenya Ageenyuu dhaggeeffachaa jalqabnee jirra. Tuumnee gooftaa keenya kadhannee kutaa lammaffaa duree guyyaa kaleessaa dhugumaan irreen Waaqayyoo gabaabaadhaa gaaffii jedhuun ilaalutti kaanee kutaa lammaffaa isaarra ilaallaa. Kadhannaa Waaqayyoon Waaqayyo ulfaadhu hojii keessitu guddaadha. Eenyuyyuu si gorsuu hin danda'u. Waan ati hojjette keessatti dogoggoraa argee eenyuyyuu si gamaggamuu hin danda'u. Ati yeroo hundumaa sirriidha. Ajjeestee sirriidha. Du'aa kaaftee sirriidha. Ibsitee sirriidha. Ati dukkanas gootee ati sirriidha. Gargaartee sirriidha. Rakkina keessa dabarsitee ati sirriidha. Hojii kee gaarii dinqisiisaa harka keef galata siif qabnaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus isa aangoo du'aa lafatti dabalee ka'een galanni kee baay'atu. Namoota har'a dhaabbatanii mootummaa kee mootummaa Waaqayyoo keessa hojjetan waan nu taasifteef waa hunda keenyaaf warra afaan kee beekan si wajjin dubbatanii si wajjin hojjetan waan nu godhatteefis Kiristoos Yesuusin galanni kee baay'atu. Bara baraan ulfaadhu yaa Waaqayyo. Yaa Waaqaa jabaa dinqisiisaa taatee ilmaan namootaa warri hirinaaf mudaa qabnu si fuulduratti dhiyaannee araara si kadhannaa. Dadhabbii nuyi karaa garaa garaa goonee hafuurri kee ittiin nu ceepha'u guutummaatti jireenya keenya keessaa buqqa'u. Haaraa nu godhii nu haaressi. Ayyaana kee nu baay'isi yaada kee nuuf ibsi. Nu gorfadhu nu jajjabeessi. Diina keenya rukutii adabi. Ijaa nuu ba'i maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo ulfaatu. Egaani kutaa tokkoffaa keessatti yeroo wajjin ilaalle dhugumaan harki Waaqayyoo gabaabaadhaa. Lakkii inni harki Waaqayyoo gabaabaadhaa yeroo jennu maal jechuudha? Harki Waaqayyoo dheeraadha. Harki Waaqayyoo hundaa danda'aadha jechuudha jennee ilaallee turre. Achi keessatti inni jabaan inni gabaabaan taane irreen Waaqayyoo maal akka hojjetu seenaa dhugaa macaafa qulqulluu keessaa kaafnee ittiin jajjabaanneerra. Har'ammoo kutaa lammaffaa kana keessatti akka harki Waaqayyoo namarratti gabaabbatu kan godhu maal fa'i? Yookiis harka Waaqayyoo kan namarratti gabaabsan maal fa'i? Kan jedhu walii wajjin ilaalla.
kanaaf waaqayyoon keenya hundaa gochuu itti danda'e waaqayyoon keenya duwwaa guutuu itti danda'e xiqqoo barakachisuu itti danda'e lafa onaa keessatti hojjechuu itti danda'e awwaala namaa banuu itti danda'e maaltummoo akka harki waaqayyo namarratti gabaabbatu utuu ollaadhaa fi fuunu biratti akka dukkanaa'u maaltu godha utuu biyyasii gammadee ililchuu akka boonyu immoo kan taasisu maalidha utuu irreen waaqayyo hojjetu kan jedhu immoo taana keessatti walii wajjin ilaallaa afurri waaqayyo barsiisaadha. Kanaaf akka harki waaqayyo namarratti gabaabbatu kan godhu inni tokkoffaan diinni yookiis amalli jibbisiisaan waaqayyo hin jaallanne mamiidha. Mamuun waa waaqayyo ciigga'u dafee dafee tarkaanfii illee irratti fudhatu tokko mamiidha. Waaqayyo waaqummaa isaatiin amanamee jiraachuu barbaada. Waaqummaa isaatiin namni sabni isaa dhaloonni isaa isatti amananii ati danda'a jedhanii recognize godhanii akka jiraatan namarraa eega namarraas barbaada kaan isaa ulfaatu galee waaqayyoo keessaatii macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti waan abbaan duulaa ajajaan duulaa tokko ta'ee ilaalla. Yeroon isaa yeroo jibbisiisaa yeroo beelaa namni seenaa keessatti beela keessa ba'ee waan jibbisiisaa hojjeteedha. Yeroon kun yeroo itti beelli hamaan biyyicha irratti goree namni waan nyaatu dhabee udaan gugee baratti nyaateedha. Mataa harree mangaagaa harreedha mataa harreedha qarshii guddaadhaan bitee bara namni nyaateedha. Haala nama suukanneessuun immoo keessa ba'ee yerootti namoonni ijoollee walii wal jalaa nyaataniidha. Mari'atanii dubartii isheen tokko kottu har'a mucaa kee nyaannaa jettee isheedhaanii mucaa ishee nyaatanii guyyaa lammaffaa ammoo isheen tokko didde gaafa didduu wal kasasanii inni kun mana mootummaa ga'eetu maali Elsaa'i biyya kana keessa hin jiru namni waaqayyo wajjin dubbatee furmaata fidu namicha kana irratti tarkaanfii fudhachuu qabna jechuutti ka'e mootiin sabooddee bor fallin argamu taanaan waaqayyo hin dubbatu taanaan ati milikkitumaaf nu gidduu teessee nu dhumna taanaan bor mataan keessa irra taa'u jedhee akka sodaachisa wayiitti erge chi waaqayyo ajajaa duulaa gara isaa dhufeetti ergaa tokko dubbate yommus Elsaa'iin jedha boqonnaa 7 lammaffaa mootota lakkoofsa 1 kaasee yommus Elsaa'iin dubbii waaqayyo dhagaa waaqayyo bor yowwana karra Samaariyaa duratti daakuun ba'eesi akka kiiloo 7 walakkaa meetii tokkotti garbuun akka kiiloo 15 meetii tokkotti hin gurguramuu jedhe. Randeebiyaa waadaa jedhe beela hamaa keessattidha. Meetii tokko jechuun qarshii tokko waan xiqqoodha. Inni garuu 7 walakkaa 15 jedha. Randeebiyaan dubbisa lakkoofsa 1 tun lamatti hin darbin yommuu Elsaa'i dubbii waaqayyo dhagaa waaqayyo bor yowwana karra Samaariyaa duratti daakuun ba'eesi akka kiiloo 7 walakkaa meetii tokkotti garbuun akka kiiloo 15 meetii tokkotti hin gurguramu jedhe. Daakuu inni ba'eesi kiiloon 7 walakkaa meetii tokkotti gurguramu. Isaa waa laala. Kan garbuun immoo kiiloo 15 meetii tokkotti gurguramaa jedhe. Lakkoofsa 2 ajajaan duulaa inni mootichaaf ergamu Elsaa'i nama waaqayyo sanaaf deebisee amma utuma waaqayyo ittisa bantii waaqaa banee iyyuu wanti kun hin taare jedhe. Elsaa'iin immoo ija keetiin hin argita garuu isa keessaa waan tokkollee hin nyaattu jedheen. Lala afurri mamii gadheedha. Mamina waan fedhe taanaan callisaallee calluma afaan qabadhaallee dhiisaa malee mamiidhaan jecha salphinaa afaan keessan keessaa hin baasina. Ijoollee waaqayyoodha. Yeroo Saaraan kolfite maaliif kolfite Saaraan jedhe ergamaa waaqayyoo inni misiraachoo himuu dhaqe. Hin kaadde isheenillee hin haalte lakki hin kolfineette dunkaana dudduuba teessee gara hin kofalte. Jaartiidhaan mucaa godhatte jennaan amanuutu ishee irra jira waan ta'eef akkuma Abrahaam. Gaafa Museen jalqabama turee keenya yeroo dubbifannee kaanes Museen bor yowwanan biyyin quufa hin nyaata raafa foon isaanii dharraan bahu jennaani qurxummii galaanaa hundumtuu dhufee wanti kun hin taare jennaan reen koo gabaabaadha jedhe waaqayyo.
dafeetti walii galee Museen. Ajajaan duulaa kun garuu maal jedhe keessa ba'ee utuu Waaqayyo ittisa bantii Waaqa baneedhe. Waaqumarraa ammatu Waaqayyo garroofse wanti kun hin taa'eedhe. Maaliif akka jedhe beektu? Wanti Elsaa'i dubbachaa jiruuf kondiishinii sadichi keessa jiru walirraa fagoodha. Namni waan lafaa fuudhee nyaatu dhabee masaraan ishee kallaan Samaariyaadhaa cufamee waan tureef loltoonni Sooriyaa itti marsanii waan turaniif itti galuunis keessaa ba'uunis ulfaatee waan tureef wanti inni filannoo inni qabu mamuudhuma. Waan tokko namni waan nyaatu dhabee beelee dhala namaa nyaachuutti jechuudha. Baay'ee seenaa jibbisiisaa. Kana keessatti intaa waggaa kana keessa intaa ji'a 5 booddee intaa edeellee seechin dubbanneem jeneraalii bor yoowwana jedhee dubbate. Bor yoowwana jechuun bor sa'aatii akkasii jechuudha. Sa'a 9tti dubbatate bor sa'a 9tti jechuudha. Sa'a 3tti bor sa'aatii 3tti jechuudha. Yoowwana jechuun sa'a. Kanaaf filannoon ajajaan duulaa sun qabu mamuu waan tureefi himmame garuu ergaan isa irratti dhufe maal kan jedhudha. Hin argitaa dhugummaa isaa hin mirkaneeffattaa garuu tokkollee keessaa nyaattu. Kiiloo tokkollee keessaa nyaattu. Afaaniin illee hin qabdu jedhee itti dubbate. Dubbiftan yoo dubbifattan maal ta'e seenaan isaa dhimmichi raawwate. Waaqayyo diinota warra Samaariyaa marsanii jiran hin ari'ate. Warri Sooriyaadhaa hin ari'ataman. Achumaan boojuun guurame. Gaafa boojuun guuramee jiru jarreen Samaariyaa marsanii turan waan nyaataaf barbaachisu hundumaa gatanii waan deemaniif biyyi guurrateetu kellaa mandaraa Samaariyaa duratti namni safaruutti ka'e. Akkuma namni Waaqayyo Elsaa'iin dubbate midhaanichi argame. Ajajaan duulaa kun immoo dhimmoota kana tooraan galcha nan sirreessa. Namni akka inni waliin caccabsineef akka namni tooraan seera eegee fudhatuuf jedheetu fuuldura dhaabbatu namni jee'ee waan tureef namni beelee waan tureef wal caccabsee irra ba'ee ajjeese argeera nyaanne. Harki Waaqayyoo hin gabaabbanne akkuma jedhe warra kaaniif harki Waaqayyoo hin qaqqabe hin hojjete. Namichi kun garuu isaaf garuu harki Waaqayyoo hin gabaabbate. Maal ta'e gabaabbate? Ija isaatiin ilaale malee beelatuun bayiniin du'e. Maaliif mamiitu hin ta'uutu Waaqayyoon xiqqeessuutu isa galaafate. Mamuu jechuun Waaqayyoon xiqqeessuudha. Waaqayyoon waa baraaru firoo tokko. Gaafa Waaqayyoon nan godha jiru waanuma isin garaa keessanitti hin yaanne. Waanuma isin umurii koo keessatti nan argadha jettanii hin yaanne. Gaafa Waaqayyoon nan hojjedha jedhu yes hin dandeessa situ jedhe taanaan anitti walii gala jedhaa keessaa ba'a. Maal isin dhibe? Waaqayyootu hojjeta. Isinootti hin dabalamne. Isin hudhattanii waan sanan fiddanii kan godhu isaa kan raawwatu isaa ga'een keessa man amanuu duwwaadha. Itti walii galuu duwwaadha. Jara miti maaliif hin dandeessu dheeti duwwaa yoo ta'e hin kaasta. Duwwaa yoo ta'e hin guutta. Waan hin jirreen jiraachirta akkamittiin nama yunuumte. Jireenya bara baraa nuu laatte jechuu qabna malee isheen akkasiillee hin fakkaattu jechuu hin qabnu. Maaliif Waaqayyoon hojjaa keenyatti safaruu hin qabnu. Abbannis dheerannes. Inni lammaffaan irree Waaqayyoodhaa wanti namarratti gabaabsu maalidha? Cubbuudha. Yakkadha. Sagalee Waaqayyoo keessaati immoo kan kana mirkaneessu macaafa Isaayaas raajicha boqonnaa 59 lakkoofsa 1 kan jirudha. Akkana jedha. Kunoo harki Waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne. Gurri isaas duudee iyya keessan dhaga'uu hin dhabne. Yakki keessan isiniif Waaqayyoo keessan gidduu goree gargar isinitti se. Akka isiniif hin dhageenyettis sababii cubbuu keessaniif Waaqayyo fuula isaa isinirraa hin deebise. Waaqayyo gooftaan nu haa oolchu. Wantoota harka Waaqayyoo namarratti gabaabsan ilaalaa irra. Tokkoffaa irratti mamii jenneerra. Lammaffaan immoo jireenyaan cubbuudhaan faalameen deddeebi'u. Jireenya cubbuudhaa hojii wal bulbuleen jiraachuutu harka Waaqayyoo namarratti gabaabsa. Waaqayyo nu gargaaruu dhufee gaafa nuyi cubbuudhaa wajjin walitti aannee teenyu isa deebi'a. Cubbuun dandeettii isheen qabdu baay'ee isin jibbisiisa. Namaaf Waaqayyoon gidduu gortee gargar baasuu dandeessi.
Waaqayyo irree jabaa qaba. Humna jabaa qaba. Yoo ofitti nu qabe wanti irraa nu baasuu danda'u hin jiru. Hirree isa caale, jabina isa caale, ariitii isa caale, jabina isa caale, wallaasoo isa caale Waaqayyo harkaa wanti nu baafachuu danda'u hin jiru. Cubbuun garuu gareedha. Waaqayyoof nama gidduu gorte gargar ittisuu dandeessi. Maaliif Waaqayyootu qulqulluudha. Qulqullummaadhaan wajjin walii gala. Qulqullummaadhaan jiraata. Principle is our environment is our hundumtu. It's all about holiness. You cannot experience sinful life. Kanaaf cubbuun paaworii kasii qabdi. Waaqayyo namarraa dhiibuu dandeessi. Waaqayyootu iddoo jallinaan dhaabbatu waan ta'eef. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Jireenya keenya keessatti wantoonni nuyi Waaqayyoon gidduu goranii gargar nu ittisaniif nu danqan Waaqayyo irraati. Chino dhiibanii irreen Waaqayyo akka nuuf hin hojjenne. Waaqayyo nuuf ijaa akka hin baane. Waaqayyo eebba nuuf idee akka hin dhufne. Waaqayyo mo'icha nuuf idee akka hin dhufne. Waaqayyo gaarummaa nuuf idee akka hin dhufne. Kan godhu cubbuudha jechuudha. Ree Waaqayyo akka nurratti hin gabaabbanneef cubbuu keessaa baanee maal gochuu qabna? Qalbii diddiirrachuu jireenya haaraa hin deddeebi'utu nurra jira. Gaafa sana Waaqayyo wanti isa ittisu hin jiru gara keenya dhufee hojii hojjeta. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Tarii Waaqayyo dhufee waa isiniif hojjechuudhaaf in ture raawwachuu didee jettanii Waaqayyoon komachaa jirtu ta'uu danda'a. Waaqayyoon komachaa jirra ta'uu danda'a. Garuu ilaalleerra. Jireenyi keenya Waaqayyoon invaayitiin godha. Waaqayyoon hin affeera jireenyi keenya. Waaqayyo akka inni dhufee hojii nuuf hojjetuuf ilaa kun mucaa kooti wajjin hojjechuun barbaada. Mucaa kootiif dhufee raawwachuun barbaada. Itti siqee waliin hojjechuun barbaada. Akka wajjiniin jiru ormatti agarsiisuun barbaada jedhee gaafa Waaqayyo gara keenya dhufu haalonni keenya keessi keenya jireenyi keenya deddeebiin keenya Waaqayyoon hin simata. Mana keenya keessa Waaqayyo gammadee seenee hojiin hojjeta. Nagalcha waa'een ishee gaafa Waaqayyo dhufu jechuudha. Yoo gola keenya keessa cubbuun dhokatee taa'e, jireenya keenya keessa cubbuun dhokatee taa'e, daldala nu daldaallu keessa cubbuun olaantummaadhaan yoo taa'e, sobuun, dhugaa jallisuun, cabarbaruun, waliin dha'uun, nagada keenya keessa, daldala keenya keessa yoo jiraate, waajjira keenya keessa yoo jiraate, walgaa keenya keessa yoo jiraate, hariiroo keenya keessa yoo jiraate, gaa'ila keenya keessa yoo jiraate, Waaqayyoon komachuun hin barbaachisu. Kan Waaqayyoon turse harka isaa nurraa gabaabse cubbuu isa nu shaakallu cubbuu isa nu raawwannu sanadha malee Waaqayyootu dadhabe miti. Dhufuu dadhabe miti. Garaa nutti jabaate miti. Waan Waaqayyoon alatti nurraa dhiibutu mana keenya jireenya keenya waajjira keenya keessa jira jechuudha. Kanaaf wantoonni irree Waaqayyoon namarratti gabaabsan lammaffaa maal jenneerraa cubbuudhaayis jenneerra filaaluun nu gaafata. Sadaffaan eeguu dadhabuudha. Obsa dhabuudha. Waaqayyo na eegi jedha yeroo tokko. Yeroo ituma arra raawwachuu danda'u waggaa 2 booddeen dhufa jedhee deemuu danda'a. Abrahaam promiisii gurguddaa mana ga'u, kovenaantii gurguddaa utuu baatu, kakuu gurguddaa utuu baatu, garuu waggaa amma sana hundumaa kakuu eegaa jiraati. Nama dhukkubsa mitiire kakuu eeguun. Abrahaami turuu Waaqayyootii fi namoonni waan baay'ee haasa'uu danda'u. Garuu Waaqayyoo kanaafan ture jedhee wanti inni dubbate hin jiru. Turuu barbaadee ma ture Waaqayyo. Yeroo tokko akkas Waaqayyo. Sa'aatii keenyaan hin deemu. Borga nama sa'aatii akkasitti kottu jennee Waaqayyoon beellamuu dandeenya nuun. Nama barbaade immoo sa'a 3 sanu inni 9tti dhufuu danda'a. Sa'aatiin itti Maariyaamin Maartaanii Yesuusin barbaadanii turanii utuu Alaazaar lubbuun keessa jirtu ture yeroo ofii isaanii jechuudha. Bakki Yesuusitti argamu immoo deemsuma salphaatii miillaan deemanii dhaqan wayii tokko ture. Ollaa ture.
waan serious ta'e dhimma ajaa'ibaa dhimma addaa tokko Yesuusin qabee akka inni dhaqee Alaazaariin tuni fayyaatu jiru isa hin fayyifne wanti isa qabee hin jiru waan sababii Yesuus dhiyeesse hin jiru turuu isaatiif sababni Yesuus turee hamma inni du'utti eegee guyyaa sadaffaa ga'anii awwaalanii abdii kutatanii arfaffaa ga'anii kanuma duwwaadha bakka jedhanii hamma isaan keessaa ba'anitti sababii Yesuus tureef sa'aatii ofii isaatitti dhufuuf tureeti. Kanaaf sababiin turuu Waaqayyoo yeroo hundumaa sababa nu biraa dhufu duwwaa miti. Yeroo tokko tokko nus sa'aatii Waaqayyoo ofitti dheeressuu hin dandeenya. Jabaannee kadhannee Waaqayyoon dammaqsuu dadhabuudhaan Waaqayyoo yaadachiisuu dadhabuudhaan akka duraan dubbanne jireenya Waaqayyoon invite hin goone keessa jiraachuudhaan sa'aatii ofitti dheeressuu hin dandeenya nun garuu sanarra kan darbe Waaqayyoon ofii isaatii sa'aatii mataa isaatiitti sa'aatii isatti toletti dhufee akka inni hojjetuuf sa'aatii mataa isaatiitiin socho'a isaan hojjeta beekaadhaan qulqulluudhaan nu caalaa beeka waan ta'eef sa'aatii caalaatti hoyu fakkeenyaaf kana Alaazaar ilaalle utuu inni fayyaatti dhufee fayyise baay'ees nama ajaa'ibu dhukkubsataa baay'ee fayyisaa oola waan ta'eef even utuu inni guyyaa lammaffaatti yookaan guyyaa sadaffaatti dhufee du'aa kaaseesi barteen Yihuudoota bira ture tokko jira namni tokko du'ee hamma guyyaa 3 gidduutti carraan lubbuun isaa itti deebi'uu jirti jedhu traditionally maal jedhu lubbuun nama tokko yeroo baatu xaaraa mana isaanii kornisii mana isaanii irratti qabamtee turti. Most probably guyyaa 3 gidduutti itti deebitee galuu dandeessedhanii amanu warra Yihuudootaatu. Baay'eelii irra hin jiru akkasitti barreeffame. Garuu akkasittiin yaadu. Wanti isaan yaadan muuxannoon isaanii sun hundumtuu edda dhume. Bakka kanaa booddee Alaazaar dhuguma du'e jedhanii edda isaan halkan rukutatanii yeroo mataa isaatiitti deebi'ee dhufe. Kanaaf turuunsa caalaatti turuun gooftaa Yesuus caalaatti kabajamuu caalaatti irree Waaqayyo mul'isuu qaba ture. Isaaniif garuu guyyaa amma sana turuun painfulii ture. Obboleessi isaanii dhukkubsatee arguun dhukkubbii mataa sarandee qaba ture. Obboleessi isaanii du'ee reeffa isaa lafatti ilaaluun caalaatti dhukkubbii qaba. Sana hundumaarra darbee obboleessa isaanii awwaalanii dhagaa irra ka'anii biraa galanii bakkee bushanii mana taa'uun dhukkubbii ulfaataa ture. Dhukkubbiiwwan hadhaa'oo sun hundumtuu garuu kabaja caalu, ulfina caalu, galata caalu, dhuga ba'umsa caalu baatee dhufe firoota koo. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Hammuma Waaqayyoo turu, hammuma Waaqayyoo beellama isaa achi dabarsaa deemu. Quality nuyi keessa argannu, minaanummaa nuyi keessa argannu caalatti dabalaa deema. Kanaaf maaltu nurraa eegama nurraa obsaan abdiidhaan eeguutu nurraa eegama. Inni dhufaa, inni koo hin dhufaa. Nan beekaa akka inni dhufu, nan beekaa abbaan koo lafan jiru kana. Iddoon jiru kana haalan keessa dabarsaa jiru kana isaaf hin galaa hin dhufa yeroo tokko waa'een koo jalaan dhokatu ana miti rifeensa mataa koo keessa jirtu tokkitti iyyuu quba qaba hin dhufa jecha akka nu eegnu barbaada Waaqayyo. Garuu Waaqayyoon eeguu dadhabuun irree Waaqayyoo namarratti gabaabsa. Macaafa Ruut boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti lakkoofsa 20 irratti waan Naa'omiin jettanii dubbisa. Isheen immoo Naa'omii jettanii ana hin waaminaa. Inni hundumaa danda'u jireenya koo keessa ba'e akka anatti hadhaa'u waan godheefi maaraa naan jedhaa jette. Maaliif akka jette Naa'omiin Waaqayyoon eeguu waan hin dandeenyeef Beetel keessa teessee biyya Waaqayyoo iddoo argama Waaqayyoo iddoo mana Waaqayyoo jedhamee waamamu sana teessee bara beelaa wajji wallaansoo ol qabuu dadhabdeetu gara biyya ollaa gara biyya abaarsa qabu gara warra Mo'aabitti godaante maatii ishee hundumaa wajjiniin. Biyya sana dhattee biyya sana nyaata jira buddeentu jira gaarummaa jira jettee deemte dhuguma buddeen yeroodhaaf argatteetti garuu iddoo sanatti akka saaraa isheen kassartetu caala. Abbaa manaa isheen dhabdee ijoollota ishee lamaan hin dhabdee kan isheen biratti hafte amaatota ishee
amaatii jedhanii kan ishee waamanii ijoollee haadha manoota ilmaan ishee lamaanii duwwaatu biratti hafe. Isaan keessaayyuu isheen Orphaa jedhamtu biraa hafte kan garaa kutattee wajjin dhufte fira taatee fi kan dhufte Ruut duwwaadha. Gaafa gara biyyaatti deebitee dhuftu gaabbiidhaan sabni hundumtuu Naa'omiin dhufe jedhanii gaafa itti yaa'anii lakkii akka durii Naa'omii jettanii na waaminaa. Inni hundumaa danda'u jireenyi koo keessa bee akka anatti hadhaa'u godheera. Maaraa jedhaa na waamaa. Maaraa jechuun hadhaa'aa jechuudha waan ta'eef jetteedha sagalee Waaqayyoodha. Maaltu kana hundumaa fide? Waaqayyootu bara beelaa sana dabarsuu dadhabe miti. Waaqayyootu jireenya maatii isheetii fayyaatti eeguu dadhabe miti. Isheen garuu obsaan fuula Waaqayyoo dura turu waan dadhabdeef reen Waaqayyoo isheedhaaf hin hojjenne. Caalaattu rakkinni ishee irratti wal jijjiire. Kanaaf lafa onaa keessaa jireenya ciiggaa isaa keessaa jireenya ulfaataa keessaa dabarte jechuudha. Inni arfaffaa fi inni dhumaa wantoota harka Waaqayyoo namarratti gabaabsanii Waaqayyootti dognoomuudha. Waaqayyootti dogna ta'uudha. Dognoomuu. Caalaatti yaada isaatti ibsuudhaaf Waaqayyoof kennuu dhiisuun qaawwa mana isaa duuchuu dhiisuun kan ofii duwwaa irratti goruun lafa onaa keessa nama jiraachisa. Harka Waaqayyoo namarratti gabaabsa. Waaqayyoo isa hundumaa danda'u kanatu namaaf hojjechuu dhiisa. Isa kanas sagalee Waaqayyoo keessaa yoo dubbifne macaafa Haagee raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 kaasee kan jiru hanga 11 dubbisa. Yaadni isaa waan wal qabatuuf dhaggeeffadhaa. Dubbisuma isaa keessa waan baay'ee bartu waan ta'eefan dubbisa. Akkasidha Haagee 1:4 hanga 11. Yaa saba koo manni qulqullummaa koo kun diigamee utuu jiru isin ofii keessanii mana ba'eessa ta'ee ijaarame keessa taa'uun yeroo isaatiidhe jedhe. Waaqayyo gooftaan maccaa mee wanta isin irra ga'aa jiru ilaalaa. Baay'ee facaaftu muraasa galfattu. In nyaattu garuu beelan baatan. In dhugdu garuu hin quuftan. In uffattu garuu isinitti hin oowu. Namni qacaramee hojjetus miindaa argatu korojoo tarsaa keessa hin kaataa jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa mee kun maaliif akka isin irra ga'e ilaalaa. Amma gara tulluutti ol ba'aa. Muka fidaati mana qulqullummaa koo ijaara. Yommus ani isatti nan gammada. Ittis nan galateeffama. Isin baay'ee galfanna jettanii abdattanii garuu muraasa galfattan. Wanti isin galfattan sanas ani afuufee nan balleesse. Maaliifan kana godhe? Manni qulqullummaa koo diigamee utuu jiru isin immoo adduma addaan waa'ee mana keessaniitiif asiifachuun waan fiigdaniif kun ta'e. Sababii keessaniif waaqni fixeensa hin dhowwata. Laftis midhaan hin baasu. Ani lafa irratti tulloota irrattis midhaan irratti muka waynii irrattis muka ejersaa irrattis waanuma lafti biqilchu irratti nama irratti horii irratti wanta mukti keessan wanta harki keessan hojjete hundumaa irrattis gogii nan fida jedheedha. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Sabni kun ituu hojjetu utuu dadhabuu maaliif rakkinni kun hundumtuu irra ga'e? Maaliif namni hojjete eebban qabu? Maaliif hojjetaan hojjete miindaa isaa maaliif korojoo kis boorsaa tarsaa keessa bu'a? Korojoo tarsaa jechuun asiin keessa geessu inni lafa bu'a jechuudha. Isin qaba jettanii deemtu garuu yeroo fudhachuuf jettan bu'eera. Isinuma bira darba jechuudha. Jireenya harkaa gara afaanii iyyuu hin ta'u jechuudha. Jireenyi ulfaataan yeroo baay'ee harkaa gara afaanii jechuun waan miindaa isinii kaffalamuun inuma nyaattu malee hambaasaa gombisaa keessa yookiin baankii keessan kaattan jechuudha. Inni ulfaataa. Korojoo tarsaa keessa kaa'achuun garuu kana caalaa ulfaata. Ofiis nyaatanii yookiin mana yaalaatti fixuu, dhukkubsataa wallaanuutti fixuu, yookiin nama jalaa saamamuu
waanuma fudhatee badutuun beekin miindaa guddaa nyaata jedhama. Garuu immoo waan tokko irra yuutuun bu'iniif harkaa baduu sun hundumtuu abaarsa samma haagee keessatti Waaqayyo dubbatu kanaaf. Maaliif ta'e Waaqayyootti dognooman jarreen, Waaqayyoof hin hojjenne jarreen, qaawwoo mana Waaqayyoo hin duuchine jarreen, waa'ee mana isaaniitiif garuu biiziidha. Asiif achi fiigaa oolu, mana koo, jireenya koo, maaloo koo, anaa jechaama fiigaa oolu. Waa'ee mana Waaqayyoo sammuu isaanii keessa iyyuu hin dhufu. Manni Waaqayyoo immoo diigamee jira. Sabichi boojuurraa deebi'e. Mana Waaqayyoodhaa namni galagalee ilaalaa jiru hin jiru. Isaan bizineesii mataa isaaniitti goran. Kottaa mana keenya kufee ture, jireenya keenya kufee ture sirreeffannaa, isa iddootti deeffannaa, toora galchinaadhuma ajandaan isaanii waa'ee mana Waaqayyoodhaa yaadachaa jiran. Waaqayyo immoo samiin isaan irratti gogseene. Midhaan isaanii waan isaan argatan yoo isin harkaan afuufee balleessee jira. Amma gaaratti ba'aa muka muraa, kottaa mana koo ijaaraa, jijjiiramatu dhufaa jedheetu Waaqayyo dubbata. Tuuftanii yoo dubbifattan waan kanaan wal qabatu baay'ee argitu. Firoota koo Waaqayyootti dognoomuun fakkeenyaaf tarii yeroo mana Waaqayyootiif laattanii iji keessanii waa'ee luba waldaa keessan keessa jiru, waa'ee paasterii waldaa keessan keessa jiru ilaaluu yaaduu danda'a. Yookiin jaarsa waldaa keessa jiru gammachiisuu yookiin dallansiisuu irratti xiyyeeffachuu dandeessu. Yoo kurnoo keessan kennaa keessan gaarii gootanii laattan waan lubni isinitti gammadu, jaarsi waldaa isinitti gammadu, waldaa isin keessa jirtan birrii guddaa laatee mabalu isheen ikkoo baay'ee waldaa kana baattee ittiin jedhanii akka namoonni isin galateeffatan yaaddu ta'uu danda'a. Yookiin immoo hammuma abalu waldaa sana keessa jiruut, ammoo paasterii achi jiruut, ammoo wangeelaawii abaluun hojjetaa waldaa kanaa ta'etti ani kurnoo koo sin kennu, ani miindaa koo irraas waa tokko hin gargaaru, waldaa kana hin gargaaru jechuu dandeessu. Gargaaru miti wantichi. Yookiin immoo namicha achi jiru miti dubbichi. Waaqayyoo wajjin wal ilaallata. Waaqayyoo luboota hattan hin jenne, luboota leewwota hattan hin jenne. Milkiyaas irratti yeroo dubbatu anaanna hattanii jedhe waa'ee kurnoo yeroo dubbatu. Anaanna hattanii, anaanna saamtanii, anaanna dhowwattanii jedhe Waaqayyo. Guyyaa tokko immoo Waaqayyo affeeramee taa'ee mana isaaniitti nyaatu nyaatee hin beeku. Waan iddoo aarsaa irratti aarfamu sana nyaata iddoo aarsaa irratti qophaa'u kan keessaa fudhatanii nyaachuu danda'ani lubootaa fi warra kanaaf ajajame duwwaa ture. Waaqayyo garuu qaamaan mul'atee dhufee nyaaticha fudhatee nyaatee thank you jedhee deemee hin beeku. Garuu eenyuuf qophaa'a? Ulfina isaatiif qophaa'a. Kabaja isaatiif qophaa'a. Kennaanu mana Waaqayyootti ilaannu haxinnaatu isa guddatusi. Kurnoon keenya haxinnaatu isa guddatusi. Waa'ee namoota nu geggeessaa jiraniif nu tajaajilaa jiranii giddu galeessa godhatee osoo hin taane Waaqayyo jiraataa Waaqa ulfinaa giddu galeessa godhatee ta'uu qaba. Yoo kana goone, yoo sana laallee goone harka Waaqayyoo nurratti hin gabaabbatu. Yoo dinne garuu harka Waaqayyoo kanneen nurratti gabaabsan wantoota kana gurguddaa arfanidha. Kan biroonis jiraachuu danda'u. Mee garuu isin isa dhageessan kanarratti Waaqayyoon kadhadhaa. Mamii ilaalchisee garaa amanuun qabamoo nammama. Cubbuun anatti addan baane Waaqayyoon narraa ittisu jira moo hin jiru? Maal fakkaata jireenyi koo jechuudhaan ilaalaa. Waaqayyoon obsaaf amantiidhaan dhaabadhee eegaan jira moo jarjareetan murtoo biraa keessa galaa jira jedhaaf ilaalaa. Waaqayyoof kennuu irratti jireenyi koo maal fakkaata jechuudhaan of ilaalaa. Waaqayyoon warra kana hundumaa injifatanii harki isaa utuu irratti hin gabaabbatiin hojjetuuf warra Waaqayyoo isaaniif hojjetu hunda keenya haa taasisu. Dubbii isaatiif immoo maqaan isaa ulfaatu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusitiin. Ameen. Waaqayyoo isin haa eebbisu eebbifamaa. Egaanii Waaqayyoo guyyaa nuu kenneef carraa galateeffannaa faarfattoota waldaa keenyaatiin qabatee sagalee isaa nutti dubbatee karaa obboloota keenya garaa garaas Waaqayyo Gooftaan hojii isaa hojjetee jira. Waan hojjeteef waan godheef haa ulfaatu. Aarsaan dhiyaate faarsaan kunis hafee dhalootaaf qoricha haa ta'u. Eebbi Waaqayyo Gooftaadha akkaataa gargar hin cinnetti irratti haa guddatu. Hundumti keessan eebbifamaa. Waaqayyoon galateeffannee xumurra. Kabajamaa guddaa qulqulluu mootii bara baraa waa'ee gaarummaa keessa dinqiisaaf guddaa ta'eef maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Yaada keessa dinqisiisaa araara keessa guddaadhaan nu gargaarteetta.
sagalee keetiinis hedduu nu dammaqsiteetta. Maqaan kee maqaa Waaqayyoo keenya bara baraan kan kabajame haa ta'u. Dhugumaan yaa Waaqayyo irreen kee gabaabaa miti nan amana. Irreen koo gabaabaa dhaaree jettee gaafatte. Dhugaadha yaa Waaqayyo. Irreen kee gabaabaa miti nan amana. Sabni kunis in amana. Irreen kee dheeraadha. Iddoo barbaade qaqqabuu danda'a. Irreen kee danda'aadha. Waan barbaade gochuu danda'a. Kanaaf yaa Waaqayyo dadhabina keenyaaf hanqina keenyaaf jecha irreen kee nurratti hin gabaabbatin. Yaanni kee yaanni Waaqayyoo waa'ee keenyaaf galma haa ga'u. Ati ittiin galateeffame maqaa keessa gaariidhaa jedhiiti. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa.